walumatti qabaan hundumti muslimaa walumatti qabaa hundumti muslimaa obboleewwan dhugaa obboleewwan akiraa obboleewwan dhugaa obboleewwan akiraa kan waliis hin beekne tahee akka carraa kan waliis hin beekne tahee akka carraa fayyaanaaf qabaadhaa bakkuma jirtanitti fayyaanaaf qabaadhaa bakkuma jirtanitti fayyaanaaf qabaadhaa bakkuma jirtanitti islaamummaa wajjin bareedduu amantii islaamummaa wajjin bareedduu amantii yaada tokko qabaa kan dubbachuuf hadhu yaada tokko qabaa kan dubbachuuf hadhu rahmata rabbiitiin akka qalbiin jiidhu rahmata rabbiitiin akka qalbiin jiidhu waa'ee quraanaatii Allahu Akbar. waa'ee quraanaatii kalaama rabbichaa waa'ee quraanaatii kalaama rabbichaa ifaa arraaf borii kennaa rabbii tokkichaa ifaa arraaf borii kennaa rabbii tokkichaa badhaasa hundarraa agarsiisaa karaa badhaasa hundarraa agarsiisaa karaa badhaasa Allahu hundarraa Akbar. barsiisaa Allahu Akbar. jaahilaa dinniinaa kaafira munaafiqaa saaxilaa quraana daawwitii jireenyaa quraana daawwitii jireenyaa yoo nuti siin bullee tola jiruun keenyaa yoo nuti siin bullee tola jiruun keenyaa yaa kalaama rabbichaa kabajamaa yaa kalaama rabbichaa kabajamaa kan dhara hin beekne tolchee jiruu namaa kan dhara hin beekne tolchee jiruu keenyaa dawaa Allahu muuminaatiin Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. dawaa muuminaatii bar ulee sheexaanaa dawaa muuminaatii bar ulee sheexaanaa kan rabbi nuuf kennee badhaasa ol aanaa kan rabbi nuuf kennee badhaasa ol aanaa dubbii dhugaaf sobaa dubbii dhugaaf dharaa siituu adda baasaa qalbii dhukkubsattee siituu fayyisaa qalbii dhukkubsattee siituu fayyisaa jiruu ilma namaa Allahu quraana Akbar. Allahu Akbar. Zeroo ilma namaa quraanaaf barichaa furqaan daawwitiidha isaas si qajeelchaa furqaan daawwitiidha isaas si qajeelchaa quraanni nuura jireenya kan nama taasisu abbaa qabeenyaa kan nama taasisu abbaa qabeenyaa namni isa qabatee yoomuu hin xiqqaatu namni isa qabatee yoomuu hin xiqqaatu qananiidhaan malee rakkoon isaan hin maltu qananiidhaan malee rakkoon isaan hin maltu quraanni Allahu dawaadha Akbar. Allahu Akbar. Dhugaafeeti wallahi jabduuri. dawaa dhibee hundaa quraanni dawaadha dawaa dhibee hundaa dhukkubsataan hundi isuma barbaada dhukkubsataan hundi isuma barbaada quraanni karaadha karaa qajeelummaa quraanni karaadha karaa qajeelummaa daandii ittiin dhaqan biyya hin qabne dhuma daandii ittiin dhaqan biyya hin qabne dhuma quraanni furmaataa rakkoo waa hundaati quraanni furmaataa rakkoo waa hundaati kan muuminni keessatti ife ilaalu daawwitii kan muuminni keessatti ife ilaalu daawwitii walaloo koo ani xumuree jira waan na dhageeffattaniif galatoomaa hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura ani maqaan koo loomiyyee jedhama bakkiin irraa dhufee markasa hidaayatul insaan barattuu ustaas Mustafaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.